السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوكم كلتي لان كلالت إجول بيوتن أربا كيس جران بكا غرا كيس جراني دا وانتي كيسان يرو هندانيا نويا چسا أمتا كان بران نافقها إنو فأبران إجول بي أربا شير گوچا لايف گوچا كبرگو نافقو دا قبئتا كإيغالي رغرا تيك تاكي تي لايف يرتيچو ما يا مادام كمان مرة دبرتوني كنا أكمل جرا مادامي دهودن دان أكمل جرين نمتا إساني وفتشودن دان أكمل بيتنا فقط لابتشودن دان أكمل تجرتي نياتمني وانجو كنا جرتي خلولا كنا فراد أبودن دين وانجو نيرو جرا ترتي مريات ما ترون كنا نبي كما إن شاء الله أما سوان كان جمينان اتجال كمني ولما أقول قد رتي أفري وان كنا والجبسينه وان قدو تكودا لين جدتني يادا مي دامسا gara dubartoota arabarraa isinii dhaamame live irraa waraabamee fi akkasuma walaloo ajaa'ibaa takka obboleettiin teenna hawwiin kitaaba godaanisa baqattummaa jedhu kitaaba ajaa'ibaa wayii barreessiteerti yookiin balaa baqattummaa irratti nu dhufu mee wantoota sanillee ni dubbistanii ni dhaggeeffattanii inshaallah haga xumura dhaggeeffaddaa ammalleen wantoonni ijoollee biyya arabaa ni barbaachisa itti himamuu qaba jettanii isin yaadda yoo jiraate koomentii kana jalannaa barreessa rabbiin bakka jirtanitti isin haa tiksu itti dhihaadha irraa fayyada. Dhukkuba cinqamaa jirtullee rabbiin cinqaa keessaa si haa baasu garuu dhagahii waan inni siin jedhu waa dhagahuu fi wal dhagahuu dhabuutu qaraa kanaan nu gahe nuti carraa qabna har'a gaafaan biyya arabaa kan dhufu wallaahi namni karoora kanaa baasee na himin jiru wallaahi namni na himin jiru carraa kanaallee arganne har'a isin argattanii jirtu. Eessa geenye turre? Eessa jira? Ijoolleen har'a ammoo waggaa lama waggaa sadi dhuftanii hin nyaatamne barate waggaa takka nyaatameera waggaa takka lama nyaatameera tan nyaatamne barate wallaahi hin nyaatamne waggaa 8-9 nama nyaatamne jira bara so wanti kana isiniin jedheef waa malee miti har'a waan tokko sitti agarsiisaa annama kitaaba godaansa seeraan alaa fi balaa isaa barreessee farkaa qaba. Bravo. Mul'ataan kitaabni kun waan isin ajaa'ibu kitaabni jallee kamarra ofirraa qabu kana hin argaa jirtanii. يا سلام يا سلام يا سلام kita garaa keessan akkuma isin argaa jirtan barruulee adda addaatiin guutamee jira. Fotoon kun fotoo ijoollee keenyaa yeroo gara Saharaa deeman of keessaa qaba. Fotoo ijoollee keenyaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa keessa jiran of keessaa qaba. Obboleewwan kiyya. Kana jechuun har'aan isin afoo taa'ee isinitti haasa'uun kun waan isinii qabadhe akkamitti isin biraan gaha jedhee yaada ofirraa qabu waan ta'eef yoo mul'ata ta'e suuraan kun suuraa ijoollee keenya waraqaa uffatanii mana hidhaa keessa jiran. Isinii gurraachaa kaameraan isin agarsiisu duubni isaatiyyuu isa ibsa. Maal akka keessa jiru maal akka godhan. Maashaallah. Nastii maashaallah jedha. Jabaadhu jabduu keenya jedhamee koomentii irratti. Asirratti maal jedha? Dudduuba isaatti kan mul'atu kun yaa ilmaan Oromoo, ilmaan Oromiyaa, ilmaan Abbaa Gadaa, ilmaan Abbaa Kiyyaa, osoo lafa qabnu, osoo bishaan qabnu, osoo humna qabnu maaf godaanna biyya. Biyya ofii dhiisanii godaanuun salphina, godaanuun balaadha, godaansa hambifna. Dudduuba isaatti kana jedha. Biyyuma teenya irratti karooraan hojjenna, qabeenya qabnu irratti sirraan fayyadamne, waan harkaa qabnullee osoo hin mancaafne, balaa godaantotaan osoo hin muudamne, odoo hin saamamne gammoojjiif galaanan osoo hin miidhamne bineensaaf allaattiin osoo hin nyaatamne lubbuu keenya dhabnee osoo karatti nafne muuxannoo qabnurraa hunduu wal gorsinee waanuma waliin haasaa jirru kana muuxannoo qabnurraa hunduu wal gorsinee daandii guddinaatti kaanii wal kakaasnee aadaa safuu fi duudhaa keenyatti deebinee halkanii fi guyyaa jabaannee hojjennee biyya haa guddisnu ofiillee guddannee jedha. Kanaafuu obboleewwan kee kitaabni kun al takka biyyatti eebbifamee ture. Galatooma alfaadhaa walirraa gammaddanii kophaa yeroo jenne. Hawwi fooloo godhaame billaalee warri fooloon godhiin gizee tokko walii galaati fooloo godhaa. Jabduu abbaatu jabeeffata. Cimtuudha dubartii cimtuudha. Maaliyyuu obboleewwan kiyyaa bifa walalootiin qophaa'e baay'ee bareedaadha. Dhugumatti ani yoo isa dubbisu ilmaan hin qabadhu danda'e li'annahu miira addaatiin barreessaa ture waan ta'eef. So cadhifnee asirratti haasaa ooluudhaaf godaantota jechuu irraa waan tokko fidanii yoo ragaadhaan mirkaneessan waan baay'ee namatti tolu. Ustaaz Najjaas as jala jiranii Kadiir Bunsaa gaafsan nama eebba san irratti na wajjin hirmaatanii hedduu tokko viidiyoolee waraabaa turanidha. Asumaanillee obboleessi kiyyaa galatoom kitaaba kana gargaaree na hojjetaa ture aartistii Birkaa Abdootii yeroo dhiyootti inshaalla gara miidiyaatti isin fidee isin barsiisa. Namni waan akkanaa hojjechuu barbaadan innillee isin gargaara.
dubartoonni keenyaawwan jechuu barbaadu carraa tuyyuu godaantota yookiin ammoo rakkattoota carraa godaansaa nu kennee mana namaa hojjanna malee namoonni gurguddaan akka mana godaanii keessa jiran beekuu qabdanii eenyummaan keessan isin dhokatee jira. Utuu barattu yuunivarsiitii taatan har'a shintibeetii namaa dhiqaa jirtanii utuu shintibeetii namaa dhiqtan osoo waan adda adda daldadan yoo harka qullaa dhabdan yoo har'a namni kaleessa isin hin geenne ilmoo horatee har'a ammootiyyuu isin ilmoo dhabdan yoo har'a isin biyya arabaatitti heerumtanii boruu jijjiiramna boruu ilmoo deettan jedhanii qorichoota adda addaatiin dhala yeroo isinirraa oofan maaltu isinitti dhaga'ama boruu eessatti haftan boruu eessatti kuftan mee boruu eessatti kuftan deebitanii mana haadha keessaniitti hin toltan. Alhamdulillah an haadha ilmoo namaati ilmoo dhabee isinitti dubbataan jiru jireenya qananii keessa jira garuu obboleewwan kiyyatu na yaachise an saahiboota hedduu qaba kitaabni kun seenaa nama hedduutiin guutameera. So yoo har'a ani jaarraa jiru kanatti dhugaa isinitti himin hadhaa godaansa dhandhamee jira. Innaa kanaaf wanti nuti beekuu qabnu obboleewwan kiyya wanti nuti irratti hojjechuu qabnu ofirratti hojjechuu qabnu. Karaa sirrii ta'een namni nu dhagahuu qabu nu dhagahuu qaba. Karoora keessa irratti xiyyeeffadha galtanii wallaahi ji'oota muraasa dura biyyi bu'ee dhufe iskaarbii akkas godhaa deemte karaarra suuqii keessatti magaalaa Asaasaa keessatti. Suuqa keessa akkana gallaallee mucattii tana gallaalee meenaan jettee lafa suuqii keessa jirtu. Maal jennaaniin bara mucattiin tun waggaa 2 moo 3 biyya Arabaatu erga galte waggaa 2 naan jette. Waggaa 7 biyya Arabaa Saudi Arabiyaa turte. Warri mana ijaaree fi maatiin xiqqishoo yeroo tokko maatiin irraa baan illee murteessaadha. Wallaahi mana dhoorkatanii obboleessi mana dhoorkatee gaafa siin galtutti fuudhe kilaasii xiqqishoo muranii fi akkana kennanii tibisittiitii san irraa hiriyaa qara walii galanii mana qabaa itti heeruma jettee galtillee dhabdee sammuun ishii dhiphatee amma maraattee daa'ima abbaa irraa argattee hin beektu daa'ima dudduukuuf fannifattee iskaarbii kana darbaa akkana karaa makiina gubbaareenti. Garuu miirri kiyya akkas hin dhaga'ame. Hundi keenya akkasuma ta'uu jirre. Yoo mallaqa akkaawuntii irraa gala qaba jettee galtu mallaqni hin jiru. Akka malu'u'aan jettee haadharra galfatti. Haati hagasiin mallatteessitee baaftu hin beeku mana ijaaraa fi jiran. Ummaa birrii 500 baasaatti. Haadhaa meeqa baasa? Birrii 100 baasa obboleessi haati hin beektu birrii sanuu hagam beektu. Fakkeenyaaf haawwaleen kennan baranne yoo baankii dhaqan birrii 100 mallatteessanii 500 mallatteessa. Haadhaan maal jedhaan ummaa 25 qofa fuudhee godhedhaan. Obboleessa bara. Ijoolleen biyya Arabaa haadhallee hin qabdan obboleessa illee hin qabnu yoo rabbii tokkocha qabaanne malee. Yoo of qabde qofa kaati faayidaa qabaachuu dandeessu. Wallaahi namni akkana onnee irraa nutti hin jiru yeroo nuti mana biyya irraa baanu. Namni akkana dhugaa baasee na hin jiru. Namni akkana dhugaa baasee akkanatti qusadhu akkana godhadhu siin jedhe hin jiru. Wanni biyya gabbu'anii guyyaa ji'a takka qofa ji'a 2 qofa taa'anii deebi'aniif biyyi wata kan jiran asin deebiin jireenyi qaaliidha warra kamiin jiraata. Amma kamiin jiraata jireenyi qaaliitti jiraachuu dadhabde. Asin deebiin maal abboo osoo mana akkanaan galchin odoo soofaa akkanaan galchin osoo majlisiin akkanaan galchin wallaahi billaahi. Gaafa rifeensi kan kee arri si baase gaafa kaleen kan kee asii ta'u gaafa duddi kan kee mormi kan kee lafee si baase kushiinaa Arabaa keessatti eenyutu siif bakka bu'a. Osoo sakaraan du'aatu si dhufe wallaahi billaahi osoo shahaadaa sin qabsiisin birrii kan kee eessaa qabdi ani si barbaadanii bara eenyuun biraa qabdi. Tarii obboleessa biraa qabdi tarii eessuma biraa qabdi siin jedhani bara. Haguma yoomii ammarraa fudhu barnoonni kun sii ta'aa fudhu si fayyadaa fudhu. Namni ashaangulliitii boochaan ergin anis galateeffachuun yoo ati gorsa kana fudhattee furmaata jijjiiramte qofa. Yoo ati uf qabaatte qofa yoo ati rakkattee waa okotaa qabaatte qofa yoo waan saamunaa keetiin bitattu qabaatte qofa. Kan nuti jajjabeessuu dandeenyu yoo ati zara deemtee bootti faayidaa takka illee hin qabu. Hin boohin haadha namaa ta'uun hawwitu jabaa dhaqqabda. Hin boohin waan qara darbeef jaalallee keetu si nyaatti miteerta. Bakka allaqee wani darbeera. Hadhumarraa kun ji'uma amma dhufu kanarraa hadhu bulii 20 ji'a bulii 10 booda raatiba haaraa fudhanna. Warri madaamiin saamunaa isinii bittu alhamdulillah. Warri madaamiin saamunaa isinii bindu ofii bitattan bitadhu. Waan si fayyadu bitadhu.
waan dhiiga keetii ta'u bitadhu nyaata kan kee nyaadhu ka'e hojjedhu waan nama hojii hojjettullee ammoo amaanaadhaan hojjedhu hojii hambaa taf gootee haqati nyaattu sun illee akkasii alaan banne siigalee ganama kaataa miti cadhiftee buna gurraacha tokko maal maqaan isaa maal muna maqaan isaa Nuskaffee moo nuskaffee? iftee niskafee sana ofitti nu ofiin ijoollee teenya wanni garaa balleessaa jiru niskafee kan hin dhugin niskafee garaa duwwatti nyaadhu ka'iitii haadha tan taatee badeen cattiin tii dadhabdee jirti akkamitti daalachatte mee ol deemi waa dhugi mee ol deemi nyaadhu ni siin jedhu hin jiru uumamatee bira hafee wanni sun alaqachuma hafe ati gabretti kaatee waa nyaadhu qoy mee qoy kana geessi mee qoy majlisii walaawwalee mee qoy saalaa kana karaarraa guuree mee qoy zibaalaa kana karaarraa guuree mee qoy kushiinaa arabaa kana dhiqee maannoo meeshaa arabaa kana dhiqee mee qoy osoo ati jettu wallaahi laziim utuu misaan nyaatiin utuu qursii nyaatiin misaan itti ga'ee tagaraan kun akkana walii holchochaa yoo sanuu gadi hin deemuu fi waa nyaatte Khadiijaa Faatumaa irraa si waaman girgiddaan kun mana arabaati lamanni kun kiyyaa miti sinsobiin girgiddaan mana arabaa teessoo mana arabaa kaati viidiyoo irra hojjettu sinsobiin kan keetu malaafaa sansii wayya ammallee amma wanta kittiin sinii dhaamu yeroo meeshaa onlaayinaa xalabatta keessattuu meeshaalee manaa ka biyyatti bitattan meeshaadhuma jiddugala bitadhaa meeshaa wayii argee onlaayinatti meeshaa qara qarshii 600 ho'iiti meeshaan sun algaa of keessaa qaba biiffee of keessaa qaba meeshaan ati biyyatti itti fayyadamuu qabdu meeshaa jiddugaleessa godhi nama gaafa biyya kana jiru meeshaa 500 bitatee meeshaa bitatee siin jechuu kiyyaa miti bara qusannaan asumarraa'ee 600 meeshaa guutuu galfatee gaafa galtee ji'a lama geettu firiijii marsuu eegalte televizyiina marsuu eegalte qabad televizyiin isiin bilte televizyiina mana arbaa kana laalee anillee bakka majlisii mana arbaa kana anillee zuuliyaa kana asii galchuu qaba mututututu kaargoo gooti zuuliyaan isiin bittu zuuliyaa turkiiti asii kaargoo mucuti isii godha gaafa biyya deemitu firiijii adda marsiti televizyiinii adda marsiti bitadhu garuu jiddugala humna kee wajjin deemu laali jireenya biyya arbaatiin ofiin madaalchisin jarri abibtiitti jedhamuusa mootummaa qabdi bara yoo xiqqaate miiliyoona 2 miiliyoona takka nyaatti birrii keenya birrii Itoophiyaa atiin jireenya amma rakkoo nuti qabnu hanqina barnootaa qabna hanqina waa tilmaamuu hanqina waa fuduratti waa tilmaamuu bitadhu meeshaa algaallee bitadhu jiddugala bitadhu hararra galfatta majlisallee bitadhu bakka jiddugalaan deemi jireenya kan keewuuf madaalchisii deemi malee namaan hin madaalchisin kanaafuu obboleewwan kiyya hedduu tokko ani yeroon haasa'u sa'aatii dheeraa fudhadha namoonni dubbachuu barbaadan as keessa jirtanii kanaaf kana fakkaata gorsii dheerateefillee guddateefillee nama hin fayyadu har'umarraa taa'ii qalama kan keetiif daftara kan kee qabadhu bakka ani jijjiiramuu qaba ani bakka guddaa gahaa ani ergamtuu namaa ta'uu qabu bara marayyuu ani garee ilmoo koo horachuu barbaada rabbi waa'ee bultii keessa warri bultiidhaan cinqamtanii namni meeqasifatanii jireenyi meeqasifatanii abdii irraa bultii muratte wallaahi rabbi irraa bultii muratin bultii ofiinuu dhufti dhiisatummaan nama jabduu ta'e hin barbaadan tabara atumti qofii nama karoora qabu ta'e si barbaadanii ofiin si barbaadanii sitti dhufanii ofiin si barbaadan kamaatiin mana ijaartee fi mana bira kaa'attee mana waliin gurgurraadhee ijaarsa bisullee mana biree biraatti deebinaa sanillee yoo rabbiin fedhe warra waggaas 12 ta'etti gaafa siin galtu mana hojjeessuun gurgurru kan usii heerumsiifte heerumna dirqama kan nuti si jenne heerumna qaati ka jaalattu ka biraa ka horitti si dhiibu ka biraa kunillee baaba biraatti fatwa biraati tunillee sanillee irraa dubbataa dhanii nutis gaaftu akka dubartiitti waa waliin jennu qabna amma wanni ati gochuu qabdu waa'ee heerumaa qabda wanni ati gochuu qabdu waa'ee nama gargaarullee dhiisi obboleessatti illee fuutee intala obboleessaatiin galtee torbee tokko waliin dadhabneeti tapha ofii keetitti fuute. Adde Munaa har'a isiin nu gumaachiteen akkaataan nuti turre har'a inshaallah. Itti gaafatamtuun dhimma dubartootaa adde Munaa magaalaa Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa walga'iin har'a isiin afeeraan obboleettii teennaa kabajamtuuf jaalatamtuu lu'aaf goote sagantaa bareedaa wajjin dabarsinee gaafii fi deebii akkasumallee namoonni hedduun yaada bal'aa kanarratti yaada kennataa turanii namoonni hedduun ammoo yeroon isaanii ga'uu dhabuudhaaf asirratti affeeramtanii kan carraa hin argatiin dhiifama nuuf godhaa jecha namoonni immoo nu hordoftanii yaada keenya nurraa fudhattanii itti fayyadamtan
akkasumallee ammootiyyu namoonni hedduu yaada isaanii osomaanuuf qoodaa jiran haalli isaanii isaaniif mijachuu dhabeen biraafuu keessaniif ifama nuuf godhaadhaa nu hoffolcha. Akkas jedha obboleewwan kiyyaa xiqqishuu isiniif dubbisaa bire isaa. Balaa gudaansa maqaaf seera qabeessaa namarraan gahu jedha. Gochaa fi ilaalchi isaa kan sirrii fakkaatu kan namuu hin hubanne miidhaa inni baatu bu'aa gaarii qaban kan hundi yaadatu kan gaarii fakkaatee miidhaa dhaqqabsiisu namoota hin hubanne kan hedduu dogongorsiisu miidhaa humnaa olii isaa dhaqqabsiisu paaspoortii baasanii biyyarraa bobbaasu karaa seera qabeessaan ilmaan godaansisuu gara jabummaadhaan ilmaan biyyaa baasu haadha manaa ofii of biraa erganii tan ijoollee qabdus gargar fageessanii qarshii argachuudhaaf daa'imman rakkisu kunis cubbuu guddaa rabbuu naman dhiisu mee hunduu hubadhaa miidhaa inni geessu. Kan sirrii fakkaatee rakkoof nama geessu miidhaa godaansaa kan seera qabeessaa kan namni tilmaamu gaarii jedhee ilaalu. Namoota ilaalee sirritti hubateef miidhaa fi gocha isaa kan laalee qoratee daldala garbaattu bifa jijjiirrate akka hin beeknetti iccitii dhoksatee hedduu miidhaa jira hawaasa of dagate. Balaa isa keessaa muraasa yoon ibsee yaada dogoggoraan biyyarraa nu baasee mi'aa biyyaaf sabaa dhoksee dagachiisee abdii fi abjuu sobaan guutee mirqaansisee kan qarree fi qarree biyyarraa bobbaase humna barbaachisuu fi kan hojjechuu qabu humna biyya ofii waa hundaan utubu biyyarraa buqqisee kan ormaatiif dabarse ormatu ergataa cunqursaa gabroomse kan ofiitii miti kana qofaa miti miidhaan inni geessee kan jaarsaa fi jaartii addaan faffageesse safuu dagachiisee jaartii gurgursiisee haadha godaansisee ijoollee boochise haadha harmi aannanii harma jiidhaa gogsee daa'imman dhalattu garaa ishee qooqsee mana isheetii baasee kan mana diigsise kan jaarsaa fi jaartii lamaan wal lolchiise jireenya ijaaranatti kan qaban diigsise dubartiin duraanii hedduu kabajamtii hamma heerumtutti ijaddaatiin laalamti akka addaatti maatiidhaan eegamti maatiinis ni eega isheenis uf eegdii sagalee ol qabdeen dubbattu ni saalfatti hayaa'aa fi adabaan safuudhaan guddatti jazaakumullaahi khayran. Isin gaatanuma isin dhandhamsiisaa warri kitaaba kan argachuu barbaadan akkasumallee walaloo isaa galgala isin affeeraa ganni eebbifamutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ilal liqaa.